Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nu jirtan dhaggeeffattoota keenya ka khayriidha. Alhamdulillah, inshallah sagantaan teenya geettee jirti. Isheen illee nu dhihaatanii jirani. Daddafaa walillee affeeraa sheer illee walii godhaa. Nambarri takkii raqamni takkii lakkoofsi as gubbaa isinii jira jechuudha. As gubbaa isinii jira. Achirraa laaltanii bilbiluu dandeettanii karaa imoo kennatiin qunnamuu dandeettan jechuudha. Sagantaan fatwaadhaan eegala inshallah. Itti dhihaadhaa wal dhaqqabsiisa irraa fayyadamaa isin jenna inshallah. Ya sheeka baga nu dhuftaniiti. Guyyaan har'aa kaa guyyaa fatwaati. Rabbiin kayrii nuuf haa godhuuti. Mee agartanii hedduu waan ummanni keenya agartee ittiin gisee hedduu wana jedhurraa tokko waa'ee amma agartanii zabanaa fi ribaan kun akka malee heddummaate gaafiin gama sanii baay'ee dhiyaatti. Namni tokko amma gisee agartanii kaa magaalaa dhaqee waa bitatu warri namatti gurguratu kuni kaastamaa heddummeeffataaf waan adda addaatiif jecha kun waan bitan san dhiisee waan dhugan kana laslaasaa adda addaa irraa waa namaa kennee nama affeeraa kun maastikaa jala namaa darbaa kun immootu agartanii waan adda addaa meeshootii adda addaa tagostiisiidha agartanii waan bitan san hin ta'in waan akkanaa kana agartanii kaa jala namaa kennan haalli kun ribaadha jechuu dhageenne akkamii jedhanii gaafiin akkanaa jirti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقيفتو تكينيا مرحبا بكم جنة قموا ربين نلافس إن شاء الله لياد أزين الجنة نبين كينيا عليه الصلاة والسلام وانجد من زاد أو استزاد فقد أربع نمني توكو كوا دلدلتو كوا غرغرتو ججورا وان غرغر سنرتيو نما بدبله yookaan gartee yoo bitatullee bittaa kana keessatti dabaltii barbaadate suni faqat arbaa jedhe sun ribaa dalagee jira jedhe. Maaliif dabaloo ka jedhamu taate wanni inni dabalee kennuuf hadaraa nama biratti naqina natti koottaa jechuudha. Magaalaa nama biraa hidhuu keessa jira jechuudha. Kana dabalee jedhus haqa ofii taa bitatu ta gartee fudhatu san bira dabree haqa nama biroo na eebbistu malee jaa. Yoo ati naan eebbisne bikka biroo dhaqa warra namaa eebbisu akkasii jechuun duuba waan isaa mallaqa isaatiin bitate waan nama biroo wanni inni barbaaduuf hin jirtu jechuudha. Kanaafuu baabni kun baaba ribaadhaati jechuudha. Ammoo namni tokko ka yeroo waa gurguratu laafee gurguratu ka yeroo waa bitus laafee bitu sun du'aa nabiin keenya godheef san argatanii rahimallahu rajulan idha ishtara samhan wa idha ba'a samhan nama yeroo waa gurgurus laafuu ka yeroo waa bitus laafu warra sanii rabbi rahmataa godhu jedhe. Ma'anaan kana nama yeroo waa bitu laafu jechuun waan namtichi kuma jedheen okuma 500 jedhee ka kennuuf jechuudha. Dabalee ka kennuuf jechuudha. Kan irraa bitatu dabalee. Akkasuma yeroo gurguratus ka laafu jechuun aboo kuma natti gurguru yoo inni jedheen aboo 500 si gurguraa hoo jeeni ka itti gurguru jechuudha. Warroonni akkana dalagu du'aa nabii keenyaa qaban jechuudha. Haalli duraa sun ammoo kan duraan irraa dubbanni sun ribaadha ta'a jenna. Wallahu a'lam bis-sawaab. Amma biyya keenyatti dubbiin agartanii tamamma isin jettan tana taateeti aadaadhaaf illee baratamee haalli namni waliin jedhu haalli namni agartanii kaa itti wal dubbisu gizee hedduu waan isaan jedhanirraa naa eebbisii tokkotu baratame lubbuu seenanii na eebbisi jedhanii buna bitannaan na eebbisi jedhanii mee eebbi jedhanii ni agartee kaa namtichi illee firii takkallee taanan lamallee taanan akkasii irra buusiisanii qamadii taanan ganda garbuu taanan ganda xaafii taanan ganda cufa keessatti waan kana jira inni kun akkamiin ilaalama na eebbisi abbaan jedhee ofii gaafatuun kun. Kuni kadhaa agartee magaalaa dhaqee ho'i bitadha jedhee kadhaa see namtichi bar kadhaa seenee ofiin argu malee inni magaalaa seenee aboo ati kadhattuudha yoo silaa namni jedhee ni lola akkamitti kadhattuudhaan jira karaa inni kadhattuu ta'een inni of hin beekne jechuudha. Le'annahu gartee waan haqa isaa ta'u bitatee waan haqa isaa hin ta'in yeroo barbaadu maal ta'uu isaati kadhatu jira garuu isaaf hin galle kadhatu sun jechuudha. Kadhannaa tama bifa biraa qofa faame inni tun kadhaa ittiin fakkaanne duuba
haalli kun biyya keenya keessatti heddummaata zayita yoo bitan nuti daldalaa turre gara tokkoon azayita illee gurguraa ture maalis waan akkana shaqata kana jechuudha gaafsan sharaa hin beeynu eebbis jedhaa oolanii eebbisa kanatti gurguraa oolla sigale duuba wanni kun akka namtichi eebbisu kun bar cinqamaa eebbisaa bar cinqamaa eebbisa fakkeenyaaf malakkaa 50 ka gurgurtaate malakkaa jechuudha malakkaa waan ittiin zayita safaraasantu jira malakkaa 50 yoo ka gurguru taate malakkaa 50 hunda jala eebba yoo ka buusu taate malakkaan 10 yookaan bilaash tadeemtu ta'uu mala jechuudha namtichi kun kasaaraallee seenuu fa'atu mala jechuudha duuba yoo ammoo hin eebbisinis isa lafatti dhiisee karaa biroo fiiga jechuudha namtichi eebbisu sun maal fide magaalaa biraatirraallee hidhe nama biraatirraallee magaalaa hidhe jechuudha warra eebbisneerraa magaalaa hidhe walirraa magaalaa hidhan jechuudha waan kana ummanni keenya hawaasni keenya ribaa ta'uu irratti dammaqe waan ofii bichaa bitatee galutu isa barbaachisa waan namaatiif hafuu luqunu gaddachaas yoo ibban qabanne jedhanii gaddachaasan gana agartee yookaan malakkaa 10 bitateet yoo ibban qabanne gaddachaas ija laal mushkilaa jechuudha daldala agartee wal harkatti akka malee laamsheessan wannummaan biiteen sun guddachuu dhabdeefu tokkooma kana amma biyya kana gaa hin agarre waan akkana kana dabali eebbisi hin agarreen wannummaan guddin isaan kutee sanuman se'a amataa gadaa soo gidduma nagadan amataa gadaa bunuma nagadan achi waliin siiqan achuma garta barakaa fuudha duuba yamhaqullahu ribaa wa yubis sadaqaatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhe ribaa kana rabbiin barakaa keessa haqaa jedhe osoo namtichi miliyoonaan biliyoonaan fudhatilleedha yeroo xiqqoo boodaa fooqiin isaa kasamamte agartaa makiinaan isaa kasamame arganii manni isaa kasamame suuqiin isaa kasamame maaltu akkas godhe jennaani horii gartee ribaattu ka baankiitu irra dabree kafaluu dadhabee ka biyya baqatu sunuma jira jechuudha kun zaahiraa waan gartee hadisni waan rabbiin dubbate ayata qura'aanaatiin zaahiraan namni dhugumatti ija keessaa gadi qabu dhugumatti namni waa beeku arguu danda'a jechuudha akka rabbiin barakaa waan kanarraa fuudha. Akkasii duuba yoo abbaan fedhinnaa isaatiin nama eda'e waan kana amma warri gariin osoo jennee ofii immoo aadama baratamee keessa nama harkisuu jira haa ta'uuti immoo irra buusa gariin irra buusu jedheeniiti immoo akkasitti irra buusiisa kanaaf haalli kun hoo akkamitti ilaalama ka abbaan ufumaa osoo namni hin dirqin ufumaa inni godhu kun abbaan kun bifa lamatti ilaalama haalli inni dalagu kun waan kana sadaqachuu barbaadamoo mogartee natti deebi'ii barbaadaa waa lama jira bikatana jechuudha yoo namni sun dhugumatti sirifachiisee namni gariin nama hiyyeessa jira ka gartee haala isaa bifa isaa yeroo laalan xiqqoo ulfaatu haalli isaa nama sodaachisu dhugumatti nama sarrifatee fi itti sadaqachuudhaaf yoo dabalee ibsaa waan bareedduu dalage yoo ammoo gartee balbalatiyya malee hulaatiyya malee suuqitiyya malee karaa biraan dhaqinii natti deebi'iin keessa jiraattee sababa saniif jecha ka kennu taate suni duuba namoota biraatirraa suuqii hidhuudha jedhama gama ofii as jallisuudha jedhama suniin ta'u jenna gaafsan sun ribaa seena. Duuba akkuma sani agartanii horii fa'aallee namni keenya walirraa bitu jira farda gaangee harree wanni akkanaa kunillee agartanii waan jiruuf jecha gizee waan akkanaa kana agartanii ka bitan warra agartanii liqii fa'aatti deeyinii fa'aatti agartanii fakkeenyaaf agartanii ka namni tokko farda ka bitu taate takkii makiina yoo haa taatu amma irra hedduu warri magaalaa kun makiinaadha makiinaa kana agartanii yoo ammatti ka fudhatu taate birrii 500 yoo ka jedhan taate yoo immootu agartanii eegana booda aansanii waggaa har'aa sii kenna yookiin haga waggaa har'aatitti ofirraa fixaa jedhanii bifa kanaan ka bitan taate gatiin isaa wal dhaba gaafa ammatti harkarra walii kennan 500 yoo taate fakkeenyaaf gaafa agartanii immootu deeyniidhaan irraa fuudhan 1,000 yookiin miliyoona ta'uu danda'a gatiin akkanaan wal dhabu kanaan keessatti waliigaltee isaanii irratti ta'uu waliin ribaa jedhama moo maal jedhamee ilaalama inni kun? Wanni garii waan fakkaatu namatti wanni fakkaatu wanni irra waliigala maasiyaan qabdu xiqqoo mataa waan akkasillee ni fama namni kun akkasillee ni fama waan irra waliigala kana maasiyaa waan keessa hin jirre se'an namni gartee zina irra waliigalee dalaga maasiyaa keessa jira farshoo irra waliigalanii walii bitanii waliif gurguranii maasiyaa keessa jira hanna hanni islaaf dirqiidha diliin hedduun ta irra waliigalanii waliin oofan hedduu jira jechuudha
ribaa kanas irruma walii galanii akkasumatti oofan garii isaa haadhi dhiibbatan faa malee irrumatti walii galan jechuun wanni gartee irratti walii galan ma'asiyarraa hedduutu jira ta ittifaaqaan oofatan jechuudha. Kanaafuu bifti gartee amma ilmi namaa dalagu kuni fakkeenya warri makiinaa dalagu kuni irra guddaa warra baadiyyaatti warra magaalaati kun daldaluma warra magaalaati akkana fakkaatutti makiinaadha yookaan mana yookaan waan akkasii waan jedhamu yoo ammatti kanarraa bittu taate miliyoona tokko si gurgura mana kana jaan yoo ammoo qaaxarotti kanarraa bittu taate miliyoona tokkoo fi 100,000 agasii 500 fa'a jaa makiinaa taates akkasuma baay'ilimni akkanaa kun meeshama takka ammumatti kan walirraa bitanii walii gurguran silaa amma garuu baay'ilamni isa keessatti godhamu bifa lama jechuudha. Bifa lamaa kana shari'aan dhoowwite kuni dhala ja'ama yoo ammatti ka gurguru taate kuma yoo gurgure fakkeenyaaf yoo qaaxarootti ka gurguru taate qaaxaroodhaan yoo qaaxaroon sitti gurguraa ka jedhuun taate 500 yoo ka jedhu taate jechuudha. Gaafsan ribaa yookaan edaasaa dhala shari'aan dhoowwite san namni kun dalagee jira jenna. Wama amma ittiin gurguru kanaan qaaxaroos yoo ka gurguru fedhu taate qaaxaroodhaanis wama amma ittiin gurguru kanaan gurguru qaba jechuudha. Wal caalchisuu hin qabu jechuudha. Zaata takkiitti keessatti bifa lamaan yaalii itti godhu hin qabu jenna. Kuni ribaa zaahiraati ka shari'aan irraa dubbate ka hadiisni dirree baasee irraa dubbate waan shakkiin keessa hin jirre kun. Baabatanaa uummanni keenya ka'uudha qaba keessa warri biyya alaa jiru kuni makiinaa tanaa fi mana kana waan kan itti halaakamu jiran jechuudha. Bal inumaa fatwaan godhan jedhaniiti homaan qabu rakkootu itti nama geesse ribaadhaan bitachuun mana ni jira jedhame warri jee tokko ka dubbatu sinuma jira kuni waan jennuun khilaafa nabii keenya faallaa hadiisa nabii keenya fatwaa godhuun dura gartee hin ta'u haraami jechuudha. Kuni waan khilaafni keessa jiru miti ribaan halaali moo haraamii keessatti adillaa khilaafaati miti kuni adillaa dirree bahaa ragaa ifa bahaa ka hadiisni murteessee lafa kaa'e ka quraanni murteessee lafa kaa'e ka khilaafni ulumaa'ii keessa hin jirre kun shari'aa akkanaa tana yoo kallafan kufrii zaahiraa ta'a. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا رجل رفعت ورجل رادياتو. maal balleessiteettee dhooyte? Attudhaan mana namaa seente waan adda addaa midhaan namaa warree baasatti ooshaa namaa faa nyaatti beekta. Ayyee. Egaa ajjeesinaan jedhanii ganda guddaa ajjeesanii ajjeesedha mancaalaan ta'ee milati. Ayyee isii waa balleessitu arginaan ajjeesiin jedhaniiti sanirra ajjeeftee jechuun. Ayyee. Ganda inni hin qabdu mana namaa alaas ganda hunda deemtee waan nyaatti beekta. Ayyee. Maqaan balleessee ajjeesinaan jedhanii ajjeesee. Maqaan balleessite jedhanii? Maqaan balleessite saree. Teessanii jechuu saree yoo maqaa isin balleessite beekasanii? Saree xiyyumaa maqaan balleessite anna baratte jetteeti ofirraa ajjeefte waan ajaa'ibaa goote ayyee dhageeffadhu. Ani obboleessi keenya jedhu kana mee jettumaan deebisaa fi. Bismillaahi rahmaani rahiim obboleessa keenya waan nama ajaa'ibsiisu maal naan jetteen kee kun uummata keenya keessa heddummaate deemee qaanfiin bikka sareetii fi bikka horiidhaatti illee dhufe jechuudha. Harreen teessan takka yoo dhufte maal nuun ja'a harreen dhufte jennan qaanfatuun waan nama ajaa'ibsiisu duuba dubbiin gamas deemu jirti bar. Duuba wanni kana waan maqaa balleessi jedhamee ilaalamu miti haywaana namaa miti bineensa adurreen gartee yoo deemtee ganda namaatti lukkuu nyaatte saree yoo ganda namaatti deemtee lukkuu nyaatte kuni waan gartee maqaa balleessa jedhanii namni itti saalfatee du'ee lafa jala dabruu miti akkamiin nama keessa gadi baana waan jaarsanii miti duuba waan jedhan
adurree gartee akkuma san jechuudha adurree gartee waan lukkuu nyaattu tawaan adda addaa balleessituu akkasuma gartee saree lukkuu nyaatu kaayoo gartee waan lukkuun ta'innis akka teettee qooshaa fi buddeena ganda keessa deemee fixuu waan akkana kana akka dalagu hukumii isaa jecha ni danda'amuu keessatti waan jedhan duuba duranii ari'anii jaa waan kana yaani ofirraa ari'anii ofirraa baasanii ofirraa fageeysan jechuudha yoo ari'anii ofirraa fageeysanii ariisaa isaa kana wayittuu laaluu dhabee gaaf kan isas deebi'eetuma qooshaa mallas gaaf kan isas deebi'eetuma waa hunda mututu ka godhu taate gaaf kana warra gartee addaar warra waa miidhu keessa oolan jechuudha warra waa gartee balleessu warra waa miidhu keessa waan oolaniif jecha gaaf kana jara kana ajjeesuun ni danda'amaa jedhan مال الراود أتنجنا وان كان 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والهداة والفارة والحية والكلب العقور وان أجيهم من يجرهن بدي جرق أبوف كناف وان بيروت اللي انت أزلت أجيهم من يو بدي الدميسته مذهب جرى كنا خرا جرى كنا كسين توتاته نأجيهم تجرني والله أعلم بالصواب. هي قافين كسيدة بينسيا. إن شاء الله جزاك الله خيرا. Ayyaak. Ustaaza baabari baasanii deebinaa baabdi ribaatuni baay'ee agarsiisanii namallee dhibdeesiin tunillee ulfaattuudha baaba guddoodha. Kanaaf duuba amma lafa ta'ee waan yaabbatan ta'ee walumaa galatti wanni agartee isaan ittifaaqa walii ta'an irratti walii galaniitiin ammatti yoo ta'e hagana yoo boodatti ta'e hagana jedhanii gatii isaa wal dhabsiisan kun ribaa jedhama jechuudha. Kun ribaa zaahiraati jedhama. Aynu ribaa kun zaata ribaati jennaan. Ka amma isaan gartee yoo ammatti yoo kanatti gurguru yoo ammatti kanarraa bittu taate mana kana kumaan sii kenna jedhan. Yoo ammoo ammatti kan binne taate bittaa gurgurtaa wal taaneetuma qaaxarotti ka dabarfannu taate gaafsan ammoo 1500 si gurgura jedhaan kun ammoo zaata ribaatirree baatuu taate ittifaaqni akkanaa waliigalli akkana waliigala waan haraam irratti waliigalanii hin ayyamamuu jenna duuba. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Khairi alhamdulillah. Ayya dhiyaadhaa gaafii keessanii. Gaafii amma waa'ee mana tokko fakkeenyaaf makina yoo haa ta'u fakkeenyaaf 500 irratti walii galanii gaafa akkanaa xiqqoo sagaleen keessan qabbu emeera deebi'a. waa'ee mabitaa waliigaltee waan tokko meeshaa tokko fakkeenyaaf 500 kaasii yoo ta'e waggaa tokko booda yoo 600 jedhame fakkeenyaaf biyyoota arabaa kana keessatti fa'aa makiina haala sanii fudhatan bayyaan aksaa jedhanii qabla jiran taanaafi kun maali garaagarummaan isaa? Isuma kana kan nuti irraa dubbanne isuma kana ganda arabaa jirutu Afrikaa fi biyya Awurooppaa illee biyya maraa seenee jira kan marraa dubbanne kanatu dhoorgaadha wanni gizee sanitti agartee 500 jedhanii yoo walii galan waggaa irraa booda illee 500 san kafaluu qaba malee wanni inni eda'ee kafalu hin jiru jechuudha. Aksa waan isinitti baafattan hin beeynuti wanni akkasitti irra edaan sun haraami jechuudha. waliigalteen akkasii sun haraami jechuudha. Riba haraaminaa miti. Yani kuno biyyoonni arabaa kuno marti isaanii kuno haala kanaan dalagataa jiran kun akkam. Wayi araba daliilfannaa re. Meera deebii gaafii kabdaa jira jalatti gaafii. Inni waan jedhe 500 amma yoo walii galan waggatti agartee kaa 600 yoo ammatti taate 500 waggatti uumanu dubbanne sani 600 jedhanii akka kanatti araba dalagatu jira akkamii sinama waan kana baallansanii dubbatu jirtanii jechuu isaati. Waan akka waan nu dubbanne kana yoo dhagee dubbiin akkasii
ribaadha. Zamana gartee asiin dura ammaa yookaan gariin namaa waan seenu muuziqii arabaa fa'aa wanni isaan se'an manzuuma raayyaa fa'aa se'anii warri itti gammadus nima jira waan afaan arabaa taateef jecha. Gaazexaa afaan arabaatiin katabamellee quraana rabbiiti jedhee fuudhee namni keenya matarra kakaatus hin dhabamu. Araba jahannam seenaallee waan se'anii jannata malee araba hundas ammas waan diinii beeku se'anii suni dogongorarraachi. Arabni ka suuraa quraanaa achi oofuu hin dandeenye isaaban qabu, ka shari'aan beekne isaaban qabu, ka salaata hin qabnellee isaaban qabu. Kaafirallee akkasuma keessa jiran. Kaafirallee of keessaa qabanii waa hedduu jira jechuudha. Kanaafuu wanni ilaalamuun barbaachisu mataa namaa kana keessa beektaa waa hedduu jira kanaaf dubbanna amma ati araba diimaa kana farraa shari'aa beektaa ba'a jechuun mataa keessa namaa kana dubbiini olumaa'ii teenya tazabana kana dhumte irratti nama shari'aa jala deemu nama qilleensa amma jiru quba qabu dubbii hedduu galaaf jechuudha. Dr. Abdul Shakuur fatwaadhaaf uummanni arabaa kaayate biyya san keessatti fatwaa arabni kaayate jechuudha. Gurraacha keenya nu ta'uu wajjin hin banii jildatinaa biyya teenya Oromoo ta'uu wajjin jechuudha. Sheekan kun waan Sheekh Muhammad Ali Adam Wallootii fi Sheekh Muhammad Amin Al-Harari Al-Karro ulumaa'ii duniyaadha ka duniyaa guutuu ibsan ta'uudhaan beekamanii araba bira dabranii jechuu kiyya. Akkasitti haafamamu diiniin kuni kanama barateetii fi kanama itti dalageeti malee kanama bifaan addaateetii miti. Kanama madawwara gurraacha uffateetii miti, madawwara adii uffateetii miti. Kanama gartee baratee itti dalagateeti jechuudha. Kasini akan barakallahu fiikum. Ayya si deebi'e si obboleessa kenna. Hiikan maalii jette? Aksaad. Iktisaadiyyaa jechuun ittiin maalirratti jechuun akka jedhanii waan kana dalagatanii maqaan waan kana akkas jechuun. Daldala isaan oofatan isaantu beeka. Sun yooma isaan agartee oofatan malee gama shari'aati akka kana bifa jenne kanaan sii galee afaan Oromootiin. Yoo gatiin isaa ammatti 500 ta'ee immoo yoo eegasanii dayni yoo kataatu taate 600 yoo immoo ammatti kataatu taate harkarratti 500 jedhanii yoo bifa kanaan walii galan gaaf sarribaa ta'a. Sii galee ayya una isaa taraa dubbachuu jirraa kana siin hordofi sagaleen keelleen ciciccitaa xiqqo. Ayya asirratti waa'ee ribaa kana yoo amma akkuma jenne kana akkanatti agartanii ittifaaqni isaanii 500 ta'ee waliigalteen isaanii 500 ta'ee 500 agartee ammatti sirraa bitta makiinaa tanaa jedheeni ammatti mallaqa agartee ka waan harkaan qabneef sii kafalee dheebiif maliqiitiin akkasii irraa fudhate. Gaafa galchuu yoo fedhinnaa isaatiin ta'ee foo akkam 600 ta'uu 700 ta'uu waliigalteen immoo 500 ta'ee gaafa galchuu immoo waan kana irra dabarsee galcha. Namni galcha. Dabarsee bitee jechuudha. Irra dabarsee bitee jechuudha. Gaafuma galchuu amma yoo mobaayila kana fakkeenyaaf 500 irraa bite gaafa mallaqa isaa san galchuu deenitti irraa bite. Deeni irraa bite gaaf kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jee irra caalaan keessan ahsanukum qadaa nama yeroo deeni namaa kafalu eda'ee dabalee namaa kafalee je gaafa gartee deeni namaa galchu waan takka deeniidhaan haa bituu waan bittaan ta'in ta'us waan bittaan ta'in ta'us waan deeniidhaan gartee namaa galchan
akkasumas na obsa. wanta inni nama galcha yoo irra dabalanii gartee kana magalchu taate abbaan gaafsan gartee sunna rasuulaati sunni danda'a jenna. Gaafa fedhinnaadhaan taate abbaan ofiin gaafa galchurra ta'eef kan shartiin jettu isaanii hin jirre jechuudha. hin jirre jechuudha. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee dhiyaadha. Gaafinti jiraata Saudi Arabiyaati. Ayyee. Maallaqaan biyya argadha. Maallanni argadhu kun baatii afur baatii kan warra fudhatan turee argadha. Maallanni sun barangee kaan geenye. Ayyee. Birrisa waliin nan dhahee baasamoo kan barangee sanan irraa baasaa jiru barbaadetii addaan namaa jira. Jazakumullahu khairan. Zakaatul maal baanta? Ayyee. Birri tun barageesse birri nanamma nagale ayyee gaafin kee zakaa baantamii gaafin kee zakaadha. Zakaa kana agartee birriin tuni wal jalaa ergaati tu waggaa geette tu waggaan geenneeti akkami baasaa jechuu keeti. Akkas. Ayyee dhageeffadhu. Bismillah obboleessa keenya tama waggaa geesse san baafta. Tama waggaa geesse san lakkooyitee waan rabbii sirra kaa'ee irraa baasta. Baarakallahu fiik. Kumata karra mangamtu ba? Sani naannawa jireenyaati gartee naannawa ati jirtu ka riyaala Suudii ta'e ka Itoophiyaa ta'e isa warruma biyya jirtu gaafadhu akkasitti baase. Quban qabnu isaaba isaa ka Itoophiyaatis hin beeku ani. Ka Itoophiyaallee ulamaa hima Itoophiyaa gaafatta amma achi hin jirru agartee kumarraa gamtu bahaa sani agartee cheenchi waan jijjiiramuuf jecha. Waan kalee har'a hin jiruuti kanaaf jecha warra achii san gaafattee adda baafatta inshaallah. Jazakumullahu. Ayyee wayyaan. Ayyee har'a baabaribaa kanarraa achi hin deemnu baabdi tuni guddoo agartanii ka namni keenya keessatti agartanii ka wannaa jedha baaba walitti dalagatuu kana keessatti. Mee bifa agartanii amma namni keenya wal dalaysiisuun hedduu ka Oromoo warra baadiyyaati lafa kana fa'aa agartanii ka qotanii jireenyi isaanii guddaan sanii lafa qotuu keessatti gisee lafa qotan namni agartanii kun yagutoo jedhee bifa yagutootiin ka dubbatamu jira kun kiraa jedhamee bifa kiraatiin ka dubbatamu jira warri kiraadhaa sila agartee waan kana oorruu tana naahamteetiin yoo agartee middee tana agartanii mallaqa haganaatiin naahamii irratti walii galanii warri wal qochisiisaniiti lafa ofii tanarraa agartanii muranii yoo fakkeenyaaf middee 10 qabaate middee takka muree fi middee 9 qochisiisa middeen takka kanamticha qotuu kana ta'a warra amma gabaree jedhanii akkasitti wal fudhatu bifa kanaan lafa tana immootu garree agartanii inni kennuu fi yookiin gara agartanii lafti tuni garaagarummaa qabdi dhooqaa fi agartee bu'aacha'ii waan qabduu fi oloo fi gatoo qabdi gisee kana telefoona kana kaasee isinitee. Hello. Waalaikum salam warahmatullah. Gaafii katakan gaafachuu barbaade baay'ee na rakkiste. Ayyee. Wayii si rakkisaa? Rakkoon qabuuti gaafadhu fatwaa gubbaa jirra gaafadhu daddabi. Ayyee. Obbeeta gaantiiti wal fuune waggaa 3. Ayyee. Waggaa 3 dura gatii namaa turte. Ganda namaa turte? Niitii namaadhaa turteeti. Oo ayyee. Jechuudha isaan gaa addaan bahanii inni jaartii biraa fuudhee. Ayyee. Akkasitti ishiin biyyaa baate hara biyya namaa. Ayyee. Achi booda galtee waan wal barreesse wal fuunee jechuudha abbaa faksii mana karaa islaamatti faksii gootee haan immoo ifaaddatee mana waggaa 10 kanani ta'ansa. Ayyee. Inni immoo hiriifnee gaafannaan illee sinii hojii jidee Ka duraa sun. Kara faksiin kara shari'aa
Barnaamaatiin faksii gootee ittiin haa hidhannee wal fuune. Naa ammaan tana qaarjiboodhaan sheekotii gadda adda irraa akkasitti keessan gaafa gisee dhageenyu yoo abbaan hiike malee yoo jaarsi duraa san hiike malee hiikamuu tan jiru dhageenyu. Faaksiin hin ta'u jedhanii? Sheekotiin gariin osoo bichiin hiikin yoo ishiin duubaa gaafaksiif goote hin ta'u jechuudha dhageenyu. Bakka kanatti osoo inni hin beekin yoo goote jechuu moo faaksiin maanuu yoo godhan hin ta'u jechuu? Dhageettiin keessan kun? Dhageettiin keenya faaksiin keessa faaksiin hin jirtu. Akkasii addeessi ayyee. Hundumaa jechuun amma karaa kamiini halaal ta'uu danda'u jechuudha gaafa. Ayyee dhageeffadhu inshallah. Ayyee dhageeffadhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Obboleessa keenya intalli faskiif gootee heerumte faskiin sun hin ta'u jedhanii osoo jaarsi hin beekin jechuu jiran si'a. Osoo jaarsi hin beekin jedhaan jiru inni faksiin maanuu hin ta'u jedhan jechaa jiru. Dura gartee dubbii wal keessa laaqamuun ni mala. Intalli takka ufii kun ni dandeessu hin dandeessu waan jedhamu bifa hiikkaan hayyama isii ta'uutu jira, bifa hayyama isiidhaaf hin taanetu jira. Intalli takka rakkina shari'aa tokko maletti waan shari'aan rakkinatti hin laalin jechuudha rakkina goote jaarsa jala ba'uu ni dandeeysi hin dandeeysu jannata argatu dhiisi shurukaa jannataatu hin argattu intalli akkasii tajaarsa jala uf deemuu barbaadu hiika barbaaddu hadisa jiru jira mumkin tuni xarafarra gurarra baatee faskiin gootutti hin jiru jechuutti faamuun isaanii ni mala. Walumaa galatti waan jennu yoo intalli tuni miidhama shari'aan zaahiraan rakkinatti beektu jechuudha akka namtichi nyaata kennuufii dhabuu qallaba kennuufii dhabuu jechuudha tajaajila uffataa tajaajila isii barbaachisu qoma ta'e haa ta'u yoo inni kana kan orgatu taate hiikamuu ni dandeesse jechuudha. Hiikamni isiidha fayyama godhama yoo inni hiikuu kadidu taate qaadii dhayitee faskii godhuu dandeesse jechuudha. Qaadiin kun bilaashumatti waa faskii kana hin qeebalu qaadii eega jedhame gartee ragaa barbaada yoo nama gaajjidaara jalaa wahii qaadii godhatan malee qaadiin seeraan lafa kaa'ame qaadiin sunnaadha. Ragaa barbaada ragaa quubsaa isirraa barbaada ragaa isa waliin waan kana itti deemee itti seena jechuudha itti gaafatama guddaadha agartee wanni dalagu jiru kuni kanaafuu bifa kanaan isintu yoo hiikamte jedhamti yoo akkanumatti kabiiruma tokko ka gandaa tokko bira dhayitee ebaluu tokko ka qara'e biratti bara faskiif godhe ka jettu yoo taate akkuma namni tokko bar nama qara'e bira dhaqanii ni kaayidhanne jedhanii bar osoo gartee qaadiin ta'in ka waliyyee hin ta'in jechuudha. Qaadii biyyi lafa kaayatte bira dhayitee inni kaayoo ka ofirraa hiiktu taate hiikamtee jirti jennaa baarakallahu fiika. Jazakallahu khairan. Gaafii duraatitti yoo isin deebisee gizee oolruu agartanii ka akkasitti qotan nama gabaree qochisiifatan kana yookiin oolruu gara agartanii namticha isaa qotuu kana waggaa fa'iifaa akkasii qoteeti garri isaa sun badee garri warra inni qoteefi sun immoo ta'a. Haalli kun shari'aan akkamiin laalti? Gabareen biyya keenya kaatu kuni bifti isaa waan na fakkaatu gabaree ofii guutuma galchantu jira. Ofii galchanii lafa beekamtuu taate kennanii fi sanuma qotataa waan rabbi isaa laaffise dalagataa ooyiruu isaanii qota jechuudha. Haalaas ooyiruu isaanii itti galee warra sanitti lafti isaatiillee beekamti ta qotatu kennamee lafa kennanii fi mindaan ujuraan inni isaanii dalaguudhaa lafa fudhatuu sanii akkasi gadalagu jira. Gabaree amataan namaa seenutu jira. Amataan namaa seenu bifa adda addaarratti seenaa lafa gama kana gama olii tana sii kennine lafa tana qotadhu gama gadii kana nu qoti jechuudhaan seenuu isaattu mala
lafa gama gadii fudhadhu ta gama olii nuu qoti jechuudhaan sanirratti seenuun isaanii mala barana jechuu bara tokko waan bara tokko irraa galfatamu baananii jechuudha. Haalli biroo ammoo mallaqa isaa kennu irratti mallaqa nama sanii kennu irratti mallaqa ganaa sii kenninaa qonna keenya barana haganaan nu hobbaasi jechuudhaan. Bifti biraa ammoo kumtaala haganaa siif kenninaa qonna keenya barana haganaan nu hobbaasi jechuudhaan wal ta'uutu argama bifa hedduun jechuudha. Warri gariin ammoo walqixa gartee sanyiis walitti baasee humnallee walqixa walitti baasee waliin dalgatu jira. Humninis walqixa sanyiillee walqixa jechuudha. Warri gariin midhaan fidee jechuudha. Abbaa lafaa ta'e abbaa midhaanillee ta'e humna kee bichaa jedhaniin gaafsan midhaan haga tokko adda fudhatanii agarra wal galan jechuudha. Kun hundinuu rakkoo hin qabu. Karakkoo qabu kami jennaan karakkoo qabu lafa gama olii ati qotadhu gama gadii nuuf qoti haala kanarratti wal dhageenyu barana gartee waan bara kanaa jechuudha. Waan bara kanaa dalagaa bara kanaa haala kanaan haa hobbaafannu yoo ka jedhan taate roobni yoo akkaan roobe bishaan gama gadii lafa gama gadii sanni balleessa. Ta gama olii ammoo ni tolti. Gaaf kana lafti nama tokko bishaan qofa baadhatteeti midhaan bade jechuudha. Nama tokko qofaatu midhaan argate. Gaafa ammoo roobni ka haphatu taate lafti gama dhooqaa toltee lafti gama gooddaa sun ammoo baddi jechuudha. Gaaf kanallee nama tokkotu keessaa kasaare. Bifa kanarratti walitti kireessuun yookaan bifa kanarratti yegutoo yookaan irtaa bifa kanarra seenuun kuni haraamtaa kuni ribaataa jechuudha. Kana akka shalaan irra dubbatte. Kun hin danda'amu kun bifa kanarratti haraamtaa ribaadha jechuudha. Warroon feetuu gara gaarii taanaa kennuu fi gara gaarii taanaa kennuu fi garuma ta'inuu haa ta'u. Maaliif jennaan waan kana dubbii jala deema. Fakkeenyaaf abbaan lafa gama dhooqaa naaqotii lafa gama gooddaati fudhadhu jeen. Bara kana akka nasiibaa roobni akkan jabaate. Roobni jabaateeti ooyiruu abbaa lafaa inni silaa fudhate ta gama dhooqaa sanii mire san akkasumatti galaanii irraa sirbu fiira dhangala'e jechuudha. Tanamticha kaanii oloo waan taateef lalisitee akka jaaba kana tolte jechuudha gabareedha. Amma yeroo midhaan galfannaa bira geessu maaltu gad dhufa abbaan gartee aslitti lafa qabu sun ooyiruun isaa caffaa waan taateef baddee jirti. Kun ammoo qottuu yookaan gabareen itti galee suni qotee bulaan itti galee sun akka jaaba toltee fi haammatee gizeenni ol ka'u lafatii yarraa kasaaree ati irraa nyaatta xiqqollee taatu naan qottu lola dhufe jechuudha. Shari'aan ilma namaa kan akka walitti hin buune feeti waan isaan dalagatan keessatti namni salaamaan nagayaan wallaaluudhaan malitti akka adda galu feeti. Kanaafi bifa sanirratti kireessuun dachii kireessuu yookaan irtaa yookaan eegutoo bifa sanirra godhuun kanaaf dhowwate shari'a islaamaa keessatti. Waan kana malee jiru keessatti ammoo midhaan kumtaala ganaa sii kenna kumtaala 5 sii kenna qotiina facaasii yoo jedhe ni ta'a rakkoon qabu. Yoo kaa'u buraa hibbiqii galabaa sii kenna qotiina facaasii yoo jedhe sanirra walii galan ni ta'a. Yoo kaa'u mallaqa ganaa sii kenna qotiina facaasii yoo jedhe ni ta'a. Yoo kaa'u hagana kumtaala ganaa adda qoodamana qotiina facaasii yoo jedhe ni ta'a. Yoo kaa'u ooyiruun tun baafte tokko baafte lama baafte uma isiin baafte qixa qixilitti adda qoodannaa qotiina facaasii yoo jedhes ni ta'a jechuudha. Bifti kun dhowwaan qaba. Maashaallah waan gaariidhaati ka waan hedduu uummanni keenya dalagatu raayyoonni kun jireenya isaaniiti. Akkasii inshaallah gaafii tanaan alaatitti yoo dabarre immootu intalli takka agartanii akkuma mareefuu gurbaan gaafate kana yoo jaarsa duraati wal gadhiisanii osoo iddaa keessa jirtu ka heerumtu taate eega heerumte agartanii isiilleen hin beektu wanni kun haraami jecha inni illee hin beeku wanni kun haraami jecha silaa aslitti ka agartee namni tokko eega hiikame haga agartanii heeyitiin sadiitti dhuftuu turuu qaba. Kanuma keessatti heeyitii sadiin kana keessatti osoo kanan fixatiin isiin agartanii heerumte. Ilmoon jidduu kana argame eega ilmoon argamee booda dubbii kana dhagaan wanni kun agartee
osoo turiin laguu agartee agni sun ittiin dhufiniin duratti agartee heerumuun haraam jechaa kana ilmoo argamte jara adda bayanii ilmoon sun eenyu jedhamti eenyu nikaahidha tala duraata bifa kanaan argamte agartee jette eenyu abbaa eenyu nikaahisiidha jedha. Sunna Ramadaan dura warroonni gartee osoo shari'aa rabbii hin beekin warra kaafirarraa as kaafnu jechuudha. Warroonni kaafiraa shari'aa osoo hin beekin yoo nikaa wal godhatanii akkuma aadaa dur shawaayyaan biyya teenyaa walitti heerumsiiftu san jechuu abbumarraa nikaa godhatanii haadha abbaan kennitee fi bifa sanii yoo wal fuudhan warri kun gaafa islaamawan nikeenyi isaanii kama durii santu dalagaa yoo waliin islaamawan akkuma dursanitti itti fufan jiruu isaanii jenna. Warri ammoo maqaa muslimaa muslimummaa keessa jiraatanii garii shari'aadhaa dhagahanii garii hin beekanii yoo gartee ummanni kun wal fuudhee yani warri kun gartee wallaalchaan gartee ka wal fuudhu taate jechuudha. Yeroo badduu keessatti yeroo silaa fuudhuun heerumuunis haraam ta'u keessatti yeroo sun yeroo jennaan intala nama biraatirraa hiikamutti jirtu osoo hiikaa namtichi kun irraa fixin jechuudha. Hiikaa sadiitti silaa dhumatu tana namtichi taruma takka gadi hiikee kaatee baateesiin hiikaa lamatu irratti hafe osoo hiikaan lameen tun hin dhumin namtichi sii fuudhe isiileen heerumte. Warroonni kun shari'aa waan haraam jedhamu irraan dhageenye warra kanarra diliin ni jirti yoo jedhame diliin hin jirtu. Maaliif jennaa wallaalchatu itti geessa. Ilmoon isaan dhalansu yoo eega waan kana dhagaan haraaminaa waan kanaa dhagaan booda maaltu isaanirra jira akka jedhamu taate nikaa sirreeffatutu isaanirra jira jennaani nikaa sirreeffatutu isaanirra jira jennaan. Ilmoo yeroo san keessa dhalatte akkam taati jennaan ilmoo yeroo san keessatti dhalatte sun ta isaaniiti jedhan. Maaliif jennaan haala wallaalchaa keessatti waan walitti heerumaniif jecha ilmoon tama isaanii jedhamti. Akkana jedhan. Ilmoon gartee malee taa namticha duraa san jedhan ilmoon ta namticha duraa san jedhan namticha duraa alwaladu lilfiraashi nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam akkana jedhe namticha isiin irraa hiikamu jirtu san jechuu. Maaliif jennaan namtichi sun nikeenyi isaa irraa hin dhumanne waan taateef ilmoon amma jara walirraa dhalan kun akka hukumii shari'atti ka namticha duraa sani namtichi kun kaboodarra gartee ilmoo kana dhalcha ka'u argate kun jechuudha. Kun ni honga walilaakhiri alhajar zaahiraan gartee inni shari'aa beekee cabsuu habaatulleedha malee bikki inni dhaabbatu bikka nama zaanii dhaabbata jaartii halaal isaaf hin ta'in dabalame waan ta'eef kanaafuu inni ni hongawa ilmoo hin argatu. Ka duraa san inni sun ilmoo ni argata kun ammoo ilmoo hin argatu ni hongawa. Ilmoon sun ammoo namni inni itti yaamamu abbicha sun osoo hin ta'in haadhaa yaamama jechuudha. Yannahu ilmoon karaa malee dhalate ilmoon nikaa malee dhalate haadhaa yaamama. Warroonni kun ammoo ilmoo kanarraa gartee namtichi kun waa takkan qabu rajjamamuuf cafaqamuudhaaf silaa shari'aan isa akka isinis ni ajjeefamte silaa inninis yoo warra fuudhe taate ni ajjeefama. Ajjecha kana jala wanni isaan baase isaan shari'aa wallaalutu isaan baase akkana jennaan. Isaan lameenirraa tokko yoo beekee tokko ka wallaalu taate hoo ahkaama shari'aa tokko ni beeka balleessi tokko isaan keessaa hin beeku kan beeyne san dhiisanii ka beeku san ammoo ahkaamni shari'aa isaanirratti ni dalagaa jenna kana. Duuba bifa kanaan ilmoo tana yoo haadha yaamamte ni kenni isiidhaa kama abbaa agartanii kaanii ta'uu waliin nikaa isiidha eenyu godha yoo intala taate. Intalli tun gartee yoo intala taate illee jechuudha abbaa waan hin qabneef namtichi gartee duraanii jaartiin irraa hiikamte sun ka ufii godhatus ilmoo san ka isaa taatullee akka seera shar'itti gara isaa maxxantee guddisa isaa nama isaa taate jiraatullee isaan hin yaamamtu ilmoo gumnaatti ilaalamtu jechuudha. Haadha yaamamti. Yeroo nikaa hidhan namni nikaa hidhu sulxaana yookaan waliyyii islaamati jechuudha. Fa sulxaan waliyyuu mallaa waliyyala nama waliyyii hin qabne nama gartee aanaa isa heerumsiisu hin qabne jechuudha. Qaadii islaamattu
qaadii islaamattu aanaa ta'aafi isatu heerumsiisaa jennan tarasan. Duuba amma gaafa kana yoo wallaalchan akkama dura jettan san wallaalcha yookiin amma isiin beeytee inni agartanii ka isiin kiyaanaa dalayteetiniin akkuma hiikamtetti amma gaafin dhiyootte takka akkasi isiin ni beeyti akka hiikamtee hagam turte jennaan hedduu turee jettee inni hin beeku. Inni immoo hin beeku. Fiyaanteetti heerumte. Fiyaanteetti heerumte. Eegana ammoo haala saniin ilmoon jidduutti argamte. Duuba eega argamtee dubbiin immoo ifa baatee fi booda inni agartanii kaa isiidhaan gargar bahee jechuudha. Amma haala kanaan ilmoon argamte sun gama isaanii hirkifamti. Gaaf kanallee ilmoon gama isaanii hirkifamtu. Maaliif jennaan nikaa namticha kaanii keessatti waan itti heerumteef waan nikaa nama sanii hin fixatiin isin maal jedhamti? Jaartii nama sanii jedhamte jechuudha. Jaartii nama duraa sanii. Namni tokko jaartii nama tokkootirraa ilmoo yeroo argate hukumii shari'aa keessatti walil aahiri alhajar namticha gartee gumna dalageessaniif hongotu jira inni hongaa jechuudha waan ilmoo duyda isaa ka halaalii waan hin ta'iniif jecha ni hongawa yoo silaa ka beeku taate ni cafaqamanii ajjeefama jechuudha yoo nama fuudhe taate yookaanis gartee kan fuudhiyyoo taate ni cafaqama dhibba cafaqameeti amata tokko biyyaa fageeffama waan hin beekneef cafaqiin irraa hafti ammoo ilmoon kanuma namticha jaartii taraa duraa gartee fuudhee saniiti jenna guddisaaf ka ufii godhatuudhaaf ilmoo sun ta'isaati akkas ilaalamti. Guddisuma jallaaf ta'isaati. Guddisa malee mallakatee ilma kee jedhee maqaa ofiitiin yaamuu hin danda'u maaliif jennaan duyda isaatirraan dhufne bishaan isaatirraan dhufne akkuma san waliyyummaa itti fudhatee akka fedhetti heerumsiisuu hin danda'u li'annahu shari'aa waliyyii hin gooneef isa kana akkana jenna. Duuba akkuma sanii agartanii ka rabbiin namaan mokkoriniiti amma uummanni kun ookaaniiti biyya dhiiseeti ala deemaa akkana wal biraa yaa'anii jidduu kanatti yoo isiin zinaa dalaydee kam waliin hiikin ilmoon argamte eegassanii agartanii walumat deebi'ee waliin jiraatee ilmoo biraallee agartanii argatanii akkasuma waliin jiraatan ilmoon kun ka isaatii miti ilmoo biraati ilmootu argame hukmiin isa kanaafuu akkam ta'a. Kanuma maasoo jirru kana jechuudha. Kanuma maasoo jirru kan waliin hiikne waliin hiikne waliin jirti. Waliin jirti ilmoon akka hundattuu kanuma namticha kanaati. Yookaan ni beeka namtichi jaartii waan namtu dalage kun yookaan ilmoo isaanii beeka yookaan mal ilmoon tun tiyyaamte jechuun kan beeka yookaan beeku ta'a. Yookaan beekne ta'ellee ilmoo kiyyaamte jedhu ofirraa hidhuu hin qabu maaliif jennaan wanni kun lubbuun tun tamataa ta'ellee taatu qaali karaa malee dhuftus qaali lubbuu tana ofitti as qabee ka ofii godhatu shari'aan hayyama isaa goote jechuudha. Ammoo namni inni yaamuun haadha yaamama namni inni wal dhaaluunis haadha. Ammoo haati yeroo intala taate waliyyii ta'uu hin dandeessu heerumsiisuu hin dandeessu ka waliyyii ta'u qaadiitu waliyyii ta'a jenna ilmoo tanaaf. Gaafa isa heerumsiisan jechuudha. Gaafa heerumsiisan yoo intala dhalaa taate. Rabbi nama haasattaru ka haga agartanii gumni hamaadha obboleewwan keenya dhagahutti jirtanii haga agartanii ilmoon sunillee rakkattu haga haati sunillee ummata keessatti xiqqaattu haga hattan agartee ilmoon sunillee jidduu agartanii guddisa isaa keessatti ijoolleen hiriyoota waan jettee isa yaamtu duuba haqa inni cinqatu guddisa akkamii akka guddatu haadha isaatitti akkamitti akka aaru haadhuma taatee fi kaanama shari'aa beeku taatee yoo irraa gabaabbate malee darajaa biraatiin isiiyyuu gaha. Wanni kun waan fokkataadha gorsa keessa jira irraa baqadhaa irraa fagaadhaa rabbiin isin haa tiisu obboleewwan keenya ka muslimaa waan kana yeroo kana akka malee baay'atee gaafiin agartee akkuma isin beektan waa'ee kana callaa deemaa wanni kun keessi immootu gorsa guddaa qaba ilmoo san laali bakka ilmoo sanii bu'iitii uf laali jechuudha jireenya akkam jiraata ilmoon sun kun akka malee ulfaataadha namni immootu wal sattaruuf jecha saalaaf jecha hukumii shari'aa tana faanaan deemu akkasumatti agartanii ka maraniituma waan godhanii eeganallee cubbuma biraa keessa wal naqan jechuudha. Cubbuun cubbuu harkifti. Haatillee waan san himuun feetu abbaallee yoo beeke yoo isii waliin ka jiraatu taate waan san agartee sattareetumaan akkasuma jiraatee ilmoo ofii godhee akkasuma ni kaa'edha. Wanni kun boodallee agartanii miidhaa agartanii guddaa cubbuu keessa wal naquu ta'a jechuudha.
akkana insha Allah ta'ala gaafin biraa salaan illee nu qabuuf deema. Intalli takka jechaadha yoo jaarsa qaalii jaarsaa godhuu didde yoo ati agartee mana kiyyaa takkii baatee ollaa san qaraytu taate ati niitii tiyyaa miti beekii yoo jedhee yoo isin agartanii kaateetiin mana ollaa san dhayite ni kenni sun akkam ta'a. Gaafa kana intala fi xaaliqaa jedhamti. Maaliif jennaan namti shartii godhe yoo ati nyaata kana nyaatte jaartiyyaa miti, yoo ati mana kana gubbaate jaartiyyaa miti, yoo ati mana san dhayte jaartiyyaa miti jennaan yoo isiin mana san dhayte kan irraa dhoorge halaas hiikamte jechuudha. Yoo isiin nyaata gartee ni nyaatin jedhee yoo nyaata kana nyaatte gartee ati jaartii kiyyaa miti kan jedhuun taate jechuudha. Fakkeenyaaf dubbanna nyaata gartee inni jibbuu ifa ta'uu mala jechuudha. Gaafsan akkuma san isiin jaartii isaatii miti yoo waan sanii ka dhiyaatu taate ni keenyi isiidha tokko irraa bu'e jechuudha. Warroonni bifa akkanaatiin wal sodaachisan hedduun ni jiranii ammoo booda jallisanii tuma deemanuu jiraatan hiikamteetti hin beekani hani keenyi irraa yaa'ee dhumatee osoo inni raaja'atu hin jedhin jaartii isaa tan ta'e waliin jiraachuutti jiru jaartii fiizee waa isaa ban qabu kana duuba shari'arraa qorrifatuu ilma namaatitu waan kana qaba jechuudha. Batii guddaa keessa wal seensisuu kana jechuudha. Akkasii kun hedduu agartanii nama keenya keessa argamaa namni bifa kanaan intalli xalaaqamtee uummata waliin jiraatu jirtu isaa ban qabdu akkasuma xalaaqellee waliin jiraatu jiru isaa ban qabu jechuudha. Dubbii matabaa godhataniiti guyyuu akkanumatti dinniinaa oola isiilleen kaateetumaan dhayitii waan kana agartee saabaasanii gariin ittoon himtu kaateetumaan dhayitee deebitee dhoysite mana deebiteetiin agartee ta'etti bakkeen hin dhaqeen jedheen dhayitee jechuudha. Garii immoo inni illee beekee gizee sana agartee jedheeni achi booda agartee roma bu'ee akkasuma jiraata rajaatuun jidduu kana jirtu bifa kanaan agartee niiti maxalaa kamtee waliin jiraata jechuudha. Lafa keessa guutuu jechuudha kan. Guutuu bifa kanaan agartee namni waan kanarra dammaquu qaba. Bifti agartee nikaaha kun maddii deddeemuun hin ta'u yaabboleewwan kenna. Akkasuma duuba mee irraa agartanii gaafin garuma agartanii waa'ee dalagaa jidduu namaa kana deddeemti. Nama tokko waan jedhu hawaalaa agartanii warri hawaalaa qamma biyya Suudii kun fa'aa warri waan namaa ergu kun akkanumatti agartanii osoo mallaqaa haganaa fudhadhee haganaan si erga namaan hin jenne achitti wanni ati fudhattu waan haganaati riyaala kuma yoo taate agartee fakkeenyaaf Itoophiyaatti agartee ka mallayni achitti warra kan kee qabu 10,000 fa'aa jedheeni akkanatti irraa fuudhee ergaaf waan ofii asitti keessaa muratu kan hin ibsine namni kun. Warri waa ergu agartanii kan manni waa waraqaan qabneef jecha akkanumatti waliin kennatanii bifa saniin ergaa gatiin isaa kun hamma godhamee hin beekamne. Gatiin nama agartanii muratu kun amma warri gara Awurooppaa kun immoo gatiin isaanii beekamaadha. Namni yoo $100 ergee yookiin $5 agartee 5 hawaala irraa muratteeti taan ergiti. Nama ta'ee sadi ta'ee gatiin beekama kan beekamne akkanumatti majhuulaan akkanatti ergan kun ittifaaqni waan inni muratu ka jidduu hin jirre kun kan inni immoo haga muratu inni illee ibsine kun akkam. Bismillah kana wanni kun daldala keessatti namni ka gurguratus ka bitatus beeku qaba jechuudha. Ka gurguratus waan gurguratu jiru waan itti gurguratu jiru beeku qaba. Ka bitatu illee maal bitachuu jira meeqaan bitachuutti jira beeku qaba jechuudha. Yoo ammoo akkanumatti wama harkaa qabdu as kennanis wama harkaa qabu sitti achi kenna jechuu ka ta'u taate deemee waan kana maaltu keessa dhufu waan kana ribaa keessa dhufa jechuudha. Maaliif jennaan namtichi wama harkaa qabdu as kenni wama harkaa qabuun illee si kennu kan jiru taate yoo gartee waan birrii 1,000 takka inni as kenne inni ammoo waan birrii 100 takka achi kenne kan saaraan guddaan dhufe jechuudha waliin madaalli. Kanaafuu waan godhuu qabu warri kun waan beekamaa ta'e tokko walitti himanii sanirratti walii ergu jechuudha. Waan beekamaa ta'e jechuudha waan beekamaa ta'e ta'uu qaba. Yookaan gartee hayyama sii godheeti ani waan feete muradhu hoo yoo jedheen sun hayyama isaati. Garuu garaa keessa gurguru'aa meeqa fudhate laata nu cirachuun dhabdu jarattiin ja'a haala kanaan itti kennee biraa deemuun hin ta'u jenna ribaadha ta'a. Beekutu barbaachisa jenna. Beekuun barbaachisa. Akkasiiti kaappoleewwan keenya dhageettanii inshaallah yoo rabbiin fedhee rabbiin agartanii kaa waliin nu haa deebisu torbaan dhufullee sagantaan ni jira guyyaa kaleessa saabaa ifaatii fi sagantaan kun jala dabre aga rabbiin nagahaan torbaa waliin nu deebisutti nagahaan nu turaa isiniin jenna gaafii kana sheer walii godhaa akkasuma duuba miidiyaa kanallee hordofaati
filoo isaallee godhaati akkasitti agartanii waa hedduu asirraa barumsa hedduu gama kanaan argama jennee yaanna. Dhihaadhaa isiniin jenna. Har'aaf immoo sagantaan keenya isin xumurama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.